Akka uumamaa gurraacha garaan garba Ukicha maqaan dhibbaa halee moroo bataliila Yaa'ii malee waa murtee si waan mannunuu dhufte Egaan kabajamtoota hordoftoota OGMC guyyaa borii ayyaana irreechaa hora Finfinnee irratti kabajamu sababeeffachuudhaan uummanni Oromoo kallattiiwwan garaagaraa irraa dhufe asaan Oromiyaa magaalaa Finfinnee irratti argama. Akkuma isin argaa jirtan yeroo ammaa kana fuula dura giddugala aadaa Oromootti kan nuti argamnu uummanni Oromoo kaan uffata aadaa isaatiin faaya garaagaraatiin miidhamee Oromoo mi'aa urgaati kan inni jiru. Egaan nutis OGMC'n miidiyaan uummata irraa uummataaf as uummata faanatti argamuudhaan miira uummataa jiru isin biraan kan geenyu kan inni ta'u kallattiiwwan garaagaraa irraa kanneen nu hordofaa jirtan ammallee nu faana akka turtan isin affeerraa turtii gaarii. Eenyu jedhamtu eessarraa dhuftan? Abbaa Gadaa Fikaaduu Abarraa Hundeen jedhama. Gaheen hojii kiyyaa Abbaa Alangaa Tuulamaati. Ayyee meemee irreecha kana uummanni kan keenya kallattii garaagaraatiin hubataa irreechi amantaadha irreechi waan akkasiiti wanti jedhamu jiru meemee hiikni sirriin irreechaa akkami jettu isin akka Abbaa Gadaa? Irreechi kenna waaqaati. Kenni waaqaa kun immoo waa hunda aadaa duudhaa of keessaa qaba. Amantiis of keessaa qaba. Irreessa jechuun gadaa keessatti calaqqee tokko gadaa keessatti hanjiru ayyaana guddaa gadaa keessatti kabajamu. Kanaaf irreessi kun maal of keessaa qaba? Aadaas of keessaa qaba, amantiis of keessaa qaba. Amantii akkamitti of keessaa qaba yoo jette ayyaanni kun yoo gaggeeffamu hangafaaf quxisuu qaba, marsaa gadaa qaba, ulfaa qaba, bokkuu qaba, kallacha qaba. Ardaawwan gurguddoo ulfaa ta'an Tuulama keessatti malkaan amma irratti irreeffatamu kun malkaa hangafa. Malkaa hangafoota keessaa malkaa Hora Jaangalaan. Malkaawwan hedduudha hundarratti iyyuu hin irreeffatamu. Tulluu saddeettan Waaqayyoo hin jiru. Tulluu saddeettan Waaqayyoo kunis akka tulluu Cuqqaalaa, tulluu Eegduu, tulluu Waatu Daalachaa, tulluu Algeefawaataa, tulluu Lamii Wacacaa, Yarar Kormaa, Anfurii fi Muxxee Galaan. Kun tulluu saddeettan Waaqayyooti. Tulluun kun ulfaadha jedhe Waaqni. Abbaan ulfaadha jedhe, malkaan ulfaadha jedhe, haati ulfaadha jedhe. Ulfina guddaa of keessaa qabuuf irreessis ulfina guddaa of keessaa waan qabuuf kenna waaqaa irreeffannaa guyyaa galatuu guyyaa jaalalaa guyyaa itti qaadima itti godhattu waan ta'eef kenna waaqayyoo waan ta'eef amantii of keessaa qaba aadaa qofaa miti. Kana namoonni yeroo tokko dhiibbaa sirna gadaa laafina sirni gadaa yeroo jirutti hallaaffise kun dhibbaan dhibbaatti amantiitti hirkisee amantiidhaan hacuucamaa tasgee dhiibbaa adda addaa irra gahaa ture. Ammatti garuu dhiibbaa san keessaa ba'ee of danda'ee hirreessa duraan gosaan maatiidhaan irreeffamu gadaa qofaan irreeffamu an Oromoo waliigalaa an Itoophiyaa an immoo Afrikaa ta'ee addunyaa irra darbaa jira. Kun immoo angode waaqa angode bara gadaadha. Kanaaf ulfina guddaa of keessaa qaba jechuun barbaadeetan. Ayyee egaan uummanni keenya kallattii garaagaraa irraa dhufee kaabaa kibba bahaa dhiyaa dhufee asitti irreeffata bakka tokkotti wal ga'ee tokkummaa isaa jabeessuu keessatti irreechi gahee akkamii taphata tokkummaa uummata kan keenyaa uummata Oromoo jabeessuu keessatti? Kun maal gaafii qaba? Irreessi kun tokkummaa Oromoo bahaa kibba jiru hunda olitti fidee tokkummaa isaa agarsiisa. Jaalala agarsiisa. Garuu safuu isaa dheegee yoo tokkummaa jennu immoo safuu isaa dheegee ta'uu qaba. Irreessi faaruu qaba, faarfannaa qaba, kadaa qaba. Abbootii malkaatiin saaqqama, abbootii gadaatiin saaqqama, ayyaantotaan saaqqama, namoota gurguddootiin saaqqama waan saaqqamuuf irreessi kun immoo irreessa milkiiti, gadaa milkiiti. Gadaa Tuulamaa hammatti Ardaa Tuulamaatti irra jirra. Gadaa milkii iddoon kun iddoo safuu abboonni keenya irraa dhiibamanii waggaa 150 boodatti deebi'ee Finfinnee irraa birmaandummaa abbaa biyyummaa mulqamee waan kun ta'e hammatti immoo sirni gadaan kun kana deebisiisee
walitti nu qabuu isaatiin tokkummaa olitti yaadan jedhuun hin qabu malee tokkummaa olitti ol nu agarsiise har'a jala bultii irra jirra. Ayyee meemee akkuma isinuun akaastanii jettan uummanni kan keenya dhiibbaa sirna garaagaraatiin waggaa 150 ol asirratti irreeffatan turre waggaa lamaan kanaa qabsoo qarreef qeerroon godhaniin asirratti irreeffannee tokkummaan kan keenya jabaatee ture. Ammas meemee sirna safuun oromummaa baay'eetu jiru kan dhalootatti daddarbaa hin jirre kana gochuudhaaf eenyurraa maaltu eegamaa ergaa akkamii dabarsitu walii galatti mee akka abbaa gadaatti? Hunduu gahee keessaa qaba. Oromoo ta'ee yoo alatu sirna keessatti alatee jira. Sirna isaa, duudhaa isaa, aadaa isaa an dhiibbaa adda addaatiin gadaarraa badee fi maqeessan dhiisee qoratee lakkaawwatee safuu isaatitti deebi'ee gadaa ofii tumsuu qaba malee gadaa ofii dhiisanii amantii biraa lallabuun kun dhiibbadha. Hin laaffisa. Gadaatti buluu oromummaadha. Sirnatti buluun oromummaadha. Oromummaa hancibsu sirna kan. Deebii han deebisu sirna kan. Bora Finfinneetti deebi'uudha. Yeroo dheeraaf gaafii ummataati. Gaafii ummataa abbaa biyyummaa dhiibame san sirna gadaatiin deebi'e. Siyaasa qofaan himuuti han deebi'e. Sirna gadaatitu deebise. Sirnatu abbaadha. Inna wanti ta'aa jiru han deebi'ee jiru gaafii ummata yeroo dheeraa gaafatametu sirna gadaatiin deebi'e. Irreechaan deebi'e. Kun immoo qorannoo abbootii gadaatiin nuti gatiitti kaffallee itti beelofnee itti rakkanneeti. Kana biyya hambii gaafatu san gaafii biyyaa san sirna gadaatiin deebisne ayidallame har'atti akkanatti deemuu as keessatti afaan Oromootu dubbachuunu rakkoo ture. Uffata aadaa Oromoo uffattee deemuun rakkoo ture. Har'atti garuu akka barbaaddetti kana caala ganaa hojjetaman jedhee abdii qabu. Amma sirni hoo deebi'e manni barumsaa adda addaa gaalaariin Oromoo adda addaa hoteelota adda addaa irratti hojjetamuu qaba. Oromoon waan ofii hojjechuu qaba malee anuma ormaa san faarsuun nurra hin jiru. Hankeenyaatu hojjetamee bira hin geenye. Addunyaa irratti aadaan keenya calaqqee aadaa keenyaa addunyaa irratti hin jiru. Gaalaarii tokko hin qabnu. Eerpoortota Itoophiyaa keessa jiranis addunyaa keessatti illee sirni gadaa calaqqee sirni gadaa uffanni nyaan waa hedduutu irratti hojjetamuu qaba. Ulfaan Oromoo mul'achuu qaba. Ulfaadhaan yoo bulte ulfinaan bulta. Yoo gadaan bulte gadadoodhaa baata. Biyyattiin gadadoodhaan han baatu siyaasa sobaa san dhiisee siyaasa aadaa hoo gaggeeffameetu abdiin siyaasa irra hin jijjiiran mootummaa irra hin jijjiiran jedhu abdiin qaba. Ayyee ulfaadhaa galata. Halee moroo bataliila. Yaa'ii malee waa murtee si waan mannunu dhufte. Waaqa salgan boorana waaqa torban baarentu waaqa sagaltamman garba waaqa ciicoo gurraatti waaqa bokkuu gurraacha waaqa gadaa shananii waaqa haroo walaabu waaqa uumaa Oromoo gurraacha gannaa baanee booqa birraanoo kalchi. Ayyaana guyyaa borii hora Finfinnee irratti irreecha borii kabajamu sababeeffachuudhaan kan isin har'a dhuftanii jala bultii irratti argamna. Mee maqaan kan kee eenyu eessarraa dhufte? Maqaan kiyya Wasilaa Jamaal jedhama. Kan inni dhufe immoo magaalaa Adaamaatiin irreecharraa kana jala bultiidhaaf dhufe irreeffachuudhaaf baga uummata Oromoodhaafis wanta ndamu baga irreecha baranaa kana isiniin ga'e kan baranaa kan bara hegeree rabbi sinaa taasisuu jaa. Ayyee ayyaanni kun ayyaana kiyya ayyaana aadaa kiyya sirna kiyya itteetti kan itti dhufte mee irreechisiif maali? Irreechi naaf aadaadha. Akkasuma immoo irreechi Oromoo biratti amantaadha illee warra waaqeffataatis Oromoof immoo amantiidhaan amantaadha ta'uu danda'a warra irreeffatuufis nuuf immoo xiiqidhaafis dhufnaa aadaadha illeedha. Kanaafuu baga nuun ga'ee baga walumaan nuun geennee jira. Ayyee aadaa keetiin faayamtee bareeddee miidhagdeeti kan itti jirtu mee akkamitti si boonsa gaafa aadaa kan keetiin akkas bareeddee gaafa waan ofiitiin akkas miidhagan amma yoo ilaalle ta'e namni aadaa ofii gadhiiseera akka uffannaallee ati immoo aadaa kan keetiin aadama kiyya naa wayya kiyyatu na bareechetteeti maaltu sitti dhaga'ama isaan kaaniif silee dhaamsa akkamii qabdame?
aadaa kiyyaan bareedee uffata aadaa Oromootiin faayamee dhufuu kiyyaaf gammachuu hedduun natti dhagahama. Warroota Oromoo ta'anii aadaa saba biroo hordofan yookaan aadaa biyya biroo hordofan hundaanuu osoo aadaa keenya kana jajjabeeffannee uffatuma aadaa keenyaa osoo uffannee jedheetiin dhaamsadha. Ayyee ayyaana irreechaa guyyaa boruudhaas hora Finfinnee irratti kabajamu sabeeffachuudhaan jala bultii irratti argamna. Eenyu jedhamtu isa irraa dhuftan? Galatooma ani kan dhufe godina Arsii Lixaatti ana kofaleetti maqaan kee obbo Quufaa Goobee jedhama. Ambaasaadara Nagaati. Ayyee ulfaadha. Meemee irreechi isiniif maali? Irreechi nuuf nageenya, jaalala, tokkummaa. Irreecha jechuun nageenyaaf jechuu, irreecha jechuun jaalala jechuu, irreecha jechuun tokkummaa jechuu. Nu birallee dabaree sabaaf sabalammii uummata Itoophiyaa wajjin kabajaa jirra amma. Sabaaf sabalammii hedduutu dhufa. Kana waan ta'eef irreechi ka waaqatti kadhatanii ka dukkana irraa ifatti nu deebifti ka booqaa birraatiin nu geette ganna irraa caqii ganna irraa gara booqaa birraatiin nu geette galannis haa ga'u jedhee uummanni marga jiidhaa qabatee abbootiin gadaa waxxaatiin qeerroo qarreen sabaaf sabalammiin waaqatti kadhatee ka wadhabellee araaramee tokkummaan asitti dhufee waaqa ofii kadhatee galu. Ayyee amma magaalaa Finfinneetti kan nuti argamnu magaalaan Finfinnee handhuura Oromiyaati. Uummanni Oromoo lafa isaa kana waggaa baay'ee fira jiraataa turellee naannoo waggoota 150 olitti tilmaamaniif sirnoota garaagaraatiin dhiibbaa irra gahaa ture irraan kan ka'e bakka kana irraa deemee ture. Waggaawwan lamaan kana qabsoo qeerroof qarreenii fiddeen asitti deebi'ee hora Finfinnee kan irratti ayyaana isaa kabajateera. Akkuma beekamu bara darbe sababa vaayirasii koronaatiin hafeera. Meemee uummanni gaafa kaabaa kibba bahaa dhiyaa walitti yaa'ee dhufu tokkummaa isaa jabeeffachuu keessatti gaafa irreecha dhufu meemee akkamii tokkummaan Oromoo akkamitti jabaachuu danda'a? Waggaa 150 waggaa 27 muluu wayyaaneen nu bitaa nu affanaa afaan Oromoo otuun dubbatan Finfinneen keessatti. Amma haga jijjiiramni kun dhufee qeerroo qarreen itti dhiigee itti du'ee ergatii kana limaatii kana jaalala kana lawixii kana arganne rabbiin wajjin galanni isaa ga'u jedha. Bara 2013 seeraan kabajineerra bara 2013 ammoo COVID-19 jecha aganamara uummanni dhufne barana ammoo bifa addaatiin kabajaa jirra. Ayyaanni kun ka adda isa goosisu nu mirga keenya argannee ka awwaalamee ture handhuura keenya naannoo Finfinneetitti kabajamuun inni adda isa goosisu baxaami uummanni Oromoo biyya isaatitti qe'ee isaatitti ka dararamaa ture jijjiirama qeerroof qarreen fidde kanaan argamee asitti kabajuun isa adda goosisa. Daraare sanyiin keenya firii bilee kennuu galchi. Gadaa roobaa nagaya barri quufaa gabbi. Ayyee eenyu jedhamtu isa irraa dhuftan? Ani maqaan koo Hundumaa Tarreessaa jedhama. Hora Bisilirraan dhufe. Godina Shawaa Lixaa Amboo irraacha. Ayyee sirnoota Oromoo qabu keessaa tokko irreecha.
asittis hora Finfinnee irratti lafa Oromummaan irratti dagaage yookaan immoo lafa kan keenya irratti boru ganama irraa irreechi ni kabajama amma jala bultii irratti argamna. Maaltu akkasin dursitanii dhuftan isin godhe amma? Amma guyyaan irreessaa kun ulfa uummata Oromoon qabdu keessaa isa tokko. Kan dhaloota keenyaati kan akaakilee abaabilee keenyaan irratti turanidha. Isatu nu harkisa. Yeroo nu harkisutti immoo Oromoon bakka jiru odoo nama tuttuqaa tokko malee otoo namni nama harkisiin otoo namni nama waamin waamicha malee irreessa ofii abbaa ofii irreeffatu. Irreessa kaakayyuu ofii irreeffatu. Kanaaf giddugala Oromootaa kanatti immoo yeroo irreessa kana irreeffannu gammachuu guddaan natti dhaga'ama. Dursee kana olitti dursee dhufuun qaba ture akka miidhaguuf dursee dhufuun qaba ammayyuu baay'ee jala siqeen dhufee jechuudha bara guyyaa har'aa kani. Kanaaf irreessi kun irreessa ulfoo, irreessa milkii, irreessa jaalalaa, irreessa gammachuuti. Irreessa waa kadhatan irraa argatanidha. Irreessa bara baraan uummata Oromoo kan addaan hin citee turellee kan ittiin dhaloonni ammaa kun irraa fuune akaakayyuu kabaalee keenya irraa fuunedha. Kanaaf dhufne irreessachuu dhufne jechuudha. Ayyee mee irreecha kana kallattii amantaatiin illee warreen hubatan hin jiru. Isin akka kan keessanitti irreechi maali jettu? Irreechi bakka itti kadhatanidha. Waaqa kadhatanii iddoo argatanidha malee irreessa kun irreessa amantaa faana walitti bu'u miti. Irreessa jechuun galateeffachuudha. Aadaa keenya, seenaa keenya, duudhaa keenya waggaatti tokkicha kadhannu qofaadha. Ittis hin kadhanna nuti. Irreessa kun iddoo itti galateeffannu qofaa otoo hin taane iddoo itti kadhannudha. Iddoo itti waaqa kadhannee irraa argannudha. Kanaaf irreessa kadhannee argannu kana immoo kabajaan irraa fudhannee kabajaan dhalootatti dabarsuu kabajaan walirraa fudhachaa muuxannoos walirraa fudhachaa deemuudha malee irreessi kun bakka amantaan itti ufee amantaa biraatti ufee leellisan miti. Kan akaakayyuu kan abaabilee ganamaati irreessi ulfoodha. Irreessi isa ganamaati isa jalqabaati malee irreessi ammaa miti. Irreessi kun isa abaabilee akaakilee keessatti darbee dhufe kun dura sii kaasana waan ta'eef malee irreessi kun bakka itti ufnee waaqa tokkicha waaqa uumamaa gurraacha garaa garbaa dukkana keessaa immoo ifaan nu dhuftee walitti nu fiddeetu uummanni Oromoo kun iddoo kanatti wal argeetu inni kaan amma horiin iyyuu dachaa yeroo deemu wal arraaba. Oromoonis akkasitti wal arraabaa jira chaara wal argatee walitti dhufeetu jecha. Kanaaf irreessi kun bakka kadhannaati waan ta'eef abbaan itti kadhatee irraa argatu jiraachaadha. Amantaa isa kan biraa fidee irratti lallabii malee jechuudha. Kanaaf irreessi kanaan miidhamtee sirraa dhufte. Ani abbaa gadaa Tarreessaan jedhama. Miseensa gadaa Maccaati Hodaa Bisil jiraata magaalaa Burraayyuuti. Ayyee mee irreechi maali? Irreensi hirree keenya, irreensi aadaa keenya, irreensi ittiin bulmaata keenya, irreensi jireenya keenya, irreensi dhaaba keenya, irreensi dhaabdoo keenya, irreensi jiruu keenya, irreensi jireenya Oromooti. Uumama ganamaa waan ta'eef irreensi hirree keenya. Kanaaf jala bultii irreensaa kana dhufne ittiin bulmaata Oromoo, seera Oromoo, bokkuu Oromoo, kallacha Oromoo, caffee Oromoo, hodaa Oromoo, malkaa Oromoo qabatee kan jiru waan ta'eef kanaaf jala bultii irreensaa ganna gurraacha baatanii birraa booqaa baga ijaan agartan jennee walitti dhufnee kana kabajuudha dhufne. Ayyee tokkummaa Oromoo jabeessuu keessatti abbaa gadaa irraa akkasumas qeerroo irraa qarree irraa uummata keenya guutuu irraa maaltu eegama jettu uummanni kan keenya tokkummaa isaatiin of tiksuudhaaf wal tiksuudhaaf? Uummanni keenya tokkummaa isaatiin waleegee wal tiksuudhaaf sirna ittiin bulmaata isaa qabatee adeemsa karoora qaamichillee baase qabatee sirna abbaa gadaa qabatee sirna dhaaba seerichaa qabatee obbaree bu'aa namaa buusuu otoo hin taane bu'aa isaa ofii buusee namaa nagaduu otoo hin taane ofii nagadatee obbaree yoo jiraate bu'aa buusan jedha. warri gadaa dhufee akkam taata abbaan biyyaa dhufee akkam taata
taata kam taata reechi dhufee reen tokkummaa jaatu dhufee bilisummaa mura finfinnee waatan sirbaa dhibbaa keenyatti maamnu jibbaa warra guulallee mirgaan gallee warra eekaa tokka bakakkaa ragalaanii teegadaanii rabeebee tufaa. Jalabultiin irreechaa akkam? Jalabultiin irreechaa kun amma dhufaan jirra baay'ee namatti tola. Akkanatti uummata uffata aadaa keenyaan faayamanii mimmiidhaganii yoo deemu yoo arginu baay'ee wallahi sirriitti namatti tola. Ayyee ati Adaamaa irraa dhufte? Uummanni Oromoo kallattii garaagaraa godinootaaf aanaa garaagaraa irraa bakka fagoo irraa dhufanii asitti argamu. Gaafa dhuftee uummata akkas aadaa ofiitiin faayamee asitti argitu kana gammachuu akkamiitu sitti dhagahame? Gammachuu kana jedhee hin ibsadhu. Uummanni keenya aadaa keenya dagatee aadaa faashina uummata biraa hordofuu eegalee jira. Kanaafuu osoo uummanni Oromoo hundinuu aadaa ofiitiin faayamee aadaa ofii uffatee baay'ee natti tola. Kanaafuu wanti dhaamsi an qabuuf uummata Oromoo hundaanuu aadaa keessan hin dagatina. Aadaa keenya yoo faayamne bareedna. Aadaa keenya yoo daganne kanuma keessa afaan keenyas dagatuuni. Kanaafuu uummanni waggaa 27 kana cunqurfamne maaliif aadaa keenya dagachuudhaan osoo aadaa keenya dagachuu baanne akkanan taanu turre. Ayyee uummanni kan keenya aadaa isaa dagatee jira akkuma tikaaste kan ammoo dubbisuunis ta'e kallattiiwwan garaagaraatiin aadaa isaa baruun akkasii tokkommoo kan biraas wanti nu kaasnu yoo jiraate akkuma isin amma mul'achaa jirtan aadaa ofiitti amanuu dhabuudha. Aadaa nama biraa guddisuu irratti argamna. Meemee ati ofirraa kaatee gammachuu qabda tarii meemee warraawwan aadaa kana dagatanii yookaanis immoo hin beekneef maal dhaamta meemee qarreewwan akka keetiiti? Warroota aadaa kana hin beekne aadaa nama hordofaniif uffannee waan akkanatti miidhagnee deemu qalbiin isaanii ni hawwatu garana ni deemu jedha. Kan wallaale immoo itti siqnee yoo itti himne natti tola. Wal barsiisuu qabna nu aadaa keenya xiqqaa hanga guddaatti wal barsiisnee akka aadaa kana karaa kanarra deeman itti himuudha. Ayyee ulfaadha. Ayyee eenyu jedhamtu isarraa dhufta? Ibrahim Shubbaa jedhama kan dhufe magaalaa Adaamarraa. Ayyee jalabultii ayyaana irreechaa irratti argamna. Miirri isinitti dhagahame waan akkamiiti? Ani miirri guddaan natti dhagahame Oromoon waggaa 150 booda akkatti Finfinnee Oromoo fakkeechuun isaanii anaaf dhaloota lammaffaa jedheeti yaada. Ayyee uummanni kan keenya tokkummaadhaan bahee irreecha kana kabajaa. Irreecha kana gaafa kabajannu aadaa kan keenyatu deebi'a. Aadaa ofiitiin dhaadachuudha. Meemee namoota kana hin beekneedhaaf yookaan namoota irreecha kana kallattii garaagaraatiin hubataniidhaaf isin argamtanii asitti waan ta'aa jiru ilaalaa jirtuuti. Walumaa galatti akka dhaamsaattis tokkummaa uummata kan keenyaa jabeessuu keessatti sirnoonni akkanaa murteessaadha. Meemee maal dhaamtu? Ani uummata Oromoodhaaf wanti dhaamu tokko irreechi irree keenya nageenya tokkummaadha. Uummanni Oromoo arras aadaa isaa odoo laaffisuu hin taane tokkummaadhaan aadaa isaa durii hundee durii isaanii deebi'ee aadaa isaa jabeeffatuu qaba. Inni aanuudhaan jajjabeeffatee sabaaf sablammii kamuu kan addaan hin baane waan ta'eef irreechi kun tokkummaa ibsa waan ta'eef jaalala ibsa waan ta'eef nageenya ibsa waan ta'eef Oromoon keessattuu aadaa isaa jabeeffatee kunuunfatee qabaatuu qabaa jedha. Ayyee ulfaadha. Ayyee galatooma. Eenyu jedhamte eessarraa dhufte? Ani maqaan kiyya Abdul Malik Muhammad jedhama. Kan inni dhufe asuma magaalaa Adaamaati. Bara kana ayyaana irreechaa jalabultii waggaa bara 2014 kana kabajuuf dhufne. Anis amantiin kiyyas musliimas ta'u aadaa fi uummanni Oromoo aadaa qaba, safuu qaba, duudhaa qaba. Kana jajjabeessuudhaaf nullee kan dhufne. Kanaaf jalabultiin akka gaariin kabajaa jirra nutti tolee jira. Uummanni kan dhufes baga dhuftanii baga isiniin gahe jedhaani kan hin dhufinis ammas akka dhuftan arrabichaa miti borus ni kabajama waan ta'eef iftaanis akkasi. Kanaaf hundi keessanuu baga isiniin gahe jedha. Ayyee uummanni qeerroon keessattuu qabsoo guddaa gochuudhaan kanaan gahaniiru irreecha akka Finfinnee irratti kabajamu godhaniiru. Aadaa isaa sirna isaa duudhaa isaa eeggachuu keessattis qeerroon akkamitti tokkummaa jabeessuu qaba aadaa ofii akkamitti barachuu qaba jettanii akka kan keetti dhaamsa maalii dabarsa? An akka kiyyatti gaaffii gaariidha. Aadaan keenya qeerroon immoo waa hunda keessattuu gahee mataa isaa qaba. Kanaaf qeerroon nageenya eegaa. Qeerroo jechuun humna qabsoo kan argite hundi isaatu ni beeka. Bara dheengaddaa sababa koronaatiin namni walitti dhufne baran ammoo haala gaariin dhufnee kabajuu jirra. Inshallah bara dhufullee akkasuma jedhee abdiin qaba. Kanaaf qeerroon aadaaf duudhaa isaa eeggachuu qaba. Qeerrootu eeggataa mataa isaa eeggachuu qabna. Nageenya keenyas eeggachuu qabna jedha.
dhufa harri gadaa dhufee akkam taata abbaan biyyaa dhufee akkam taata. Arere komalo malo dugaan badde galte biradaka arere komalo malo ayyaantu targata biradaka tokkummaan sabaa mee amma munga warri nu miite mee suma jirti niitika. Ayyee ayyaana irreecha guyyaa borii kabajamu sababeeffachuudhaan as magaalaa Finfinnee irratti kan bor kabajamu sababeeffachuudhaan dursiteessitti argamteerta. Jala bultii irra jirra. Eenyu jedhamte sarara dhufte? Ani maqaan koo Tokkummaa Lammaan jedhama. Jiraatuma magaalaa Finfinnee kanaatti bara dheeraa lakkoofsisee jira asumaan jiraadha. Waggaa sadaffaa kabajuu keenya jechaadha. Bara baranaa kana. Egaa bara jalqabaa 2012 yeroo jalqaba haala ho'iinsa qabuun haala sirna gadaa eeggateen haala Oromoo ilaallatuun sirna cimaadhaan gaggeeffamaa ture. Bara darbe sababa koovidiitiin sababa godhachuun namoonni baay'een irratti argamanii turre. Sirnichi garuu gaggeeffamee darbeera. Baran ammoo haala gaariidhaan of eeggannoo qabu sirna ho'iinsa qabu kun akkuma laaltu jala bultiidha. Galma giddugala aadaa Oromoo fuulduratti argamna. Haala gaariidhaan jala bultii ho'isaa irra kun faayaa Oromootiin hunduu waan guutame haala gaariidhaan adeemsisiisaa jirra jala bultii irra jirra jechaadha. Ayyee mee akkuma kan kee dargaggoonni Oromoo akkamitti aadaa isaanii tiksuu qabu akkamitti dhaloota boriitiin gahuu qabu jetta. Egaa sirni kun eenyummaa saba Oromooti. Dargaggoonni Oromoo waan akka ofiitti abbaa dhimmaati abbaa cidhaati. Of eeggannoodhaan dhimma kiyya jedhamee itti fudhatamee nageenya ofii eegsifachuu sirna ofii sirna gaarii godhee kabachiifachuu hamba kiliyaa yuuniskootti sirni gadaa galmaa'eera. Sirna gadaa keessaa kun calaqqa sirna gadaa keessaa irreensi isaa tokko irreensa sirna gaariidhaan haala ho'iinsa qabuun addunyaan akka beekuutti yuuniskootti galmeechisiisuudhaaf qophiin hunduu xumurameera. Egaa hundi keenya waan ta'eef qabeenya keenya uumama keenya waan ta'eef eenyummaa keenya waan tokko oduu gidduun gale sirna keenya kabachiifannee addunyaatti ibsuu kan dandeenyu nuyi waan ta'eef abbummaadhaan fudhannee waan kana akka fiixaan bahu taasisuun gahee keenya dargaggoota Oromooti jechuudha. Eenyu jedhamte sarara dhufte? Ani Adaamarraa dhufee Ambassaa Abdurrahmaan jedhama. Ayyaana keenya kana kabajuuf dhufne. Ayyee mee alaabaa abbaa gadaa akkasii isa kaan sammuuratti godhatee isa kaan fuulduratti godhatee jirta. Mee Oromummaan siif maali? Mee Oromummaa akkamitti ilaala? Ani Oromummaa jechuun akka qaama kiyyaa tokkootti ilaala. Baay'ee namatti tola. Halluu abbaa gadaallee dibaa irraa uffanni abbaa gadaallee ni jira. Baay'ee namatti tola. Oromummaa jechuun nama boonsa jechuun barbaanna. Ayyee mee dargaggoota kan keenyaa fi waa'ee seenaa isaanii tiksuu seenaa isaanii baruu keessatti qoratanii baruu keessatti aadaa isaanii kabajuu keessatti yeroo baay'ee laafinatu argama. Dargaggoonni kan keenya osoo akkam ta'anii gaariidha jettanii dhaamsa akkamii qabda? An dhaamsa qabu dargaggoota keenya qeerroo keenya seenaa Oromoo baratuu qaban dirqama. Namni biroo nu barsiisuu hin qabu. Numatu baratuu qaba. Kitaaba adda addaallee waa'ee nama guddoo abbaa gadaarraa baratuu qabnaa jechuu barbaadeetan. Kanaaf. Ayyee ulfaadhu guddaa galata. Ayyee. Itika